Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu isaa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'aa turanii fi maqaa waraana bilisummaa Oromootiin saamicha ajjeechaa fi dararaa garaagaraa raawwataa turanii fi tibbana waamicha mootummaan karaa nagaatiin isaaniif taasiseen mootummatti harka kennatan jedhaman ilaalchise waraanni bilisummaa Oromoo ibsa kennee jira. Akkasumas hidhattoonni kunneen hedduun mana hidhatti galan jedhamee jira yookaan mana hidhatti guuraman jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fufteedhaan haleellaa raawwataa jiru akkuma itti fufetti jiraachuu fi har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummallee maqaa opereeshiniitiin humnoota bobbaase namoota nagaa irratti qabeenya namoota nagaa irratti xiyyeeffatuudhaan haleellaa fi akkasumas miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa nu ga'an ibsanii jiru isin biraan kenna. Oduun inni biraa oduu baay'ee dinqisiisaa fi akkasumas oduu ajaa'ibsiisaa Saawudi Arabiyaatti waggaa 30 booda gaarrenii fi gammoojjiin isii cabbiidhaan uffifame jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Guutuu odeeffannoo kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu nu wajjin tura. Hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'aa turan kan tibbana mootummatti harka kennatan hedduun isaanii mana hidhaa galan jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee hidhattoota kana ilaalchisee ibsa kenneen hidhattoonni miilana mootummatti harka kennatan kunneen miseensa waraana isaa akka hin ta'in mirkaneessee jira. Tibba kana mootummaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 200 ta'an waamicha karaa nagaa mootummaan isaaniif taasise fudhatuudhaan mootummatti harka kennatuu beeksisee ture. Hidhattoonni kunneen erga mootummatti galanii booda hawaasni bal'aan himannaa irratti banee jira. Yakka dalagaa turan, ajjeechaa namaa raawwataa turan, qabeenya uummataa saamaa turan, walumaa galatti dararaa guddaa hawaasa irratti raawwataa kan turan ibsuudhaan hawaasni mootummaan gama seeratitti akka dhiyeessuu fi seeraan akka gaafataman gaafatee jira. Osoo hawaasnu gaafatuu baatee mootummaan namoota kana tokko tokkodhaan gara mana hidhatti guuruun isaa waan hin hafnee fi kan beekamudha. Sababni isaas tokko mootummaan namoota kanarraa amantii hin qabu gocha isaan raawwataa turan ni beeka ofii bobbaase jechuudhaan hedduu yaada kan kennan yoo ta'u gama biraattiin namoonni kana dura karaa nagaa filatuudhaan mootummatti harka kennatan hedduun isaanii eessa akka jiran ni beekna kan jedhanis jiran. Mootummaan hidhattoota harka kennatan 200 ta'uu kan ibse yoo ta'u namoonni hidharraa hafanii fi akkasumas mootummatti harka kennatan namoonni kun 200 kan hin taanee fi 87 ta'uu ibsuudhaan namoota 87 kana keessa 49 mana hidhaa galuu ibsee jira. Itti dabaluunis miseensi hidhattoota harka kennatanii kun namoonni kanarraa hafanii hedduun isaanii eessa akka geeffaman kan hin beekne hedduun isaaniillee kan tarkaanfiin irratti fudhatame ta'uu ibsee jira. Hedduun isaanii kan hidhaman mooraa waraanaatti geessuudhaan yoo ta'u Adaamatti geessuudhaan kan hidhanis jira jedhee jira. Hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'uun miidhaa guddaa fi ajjeechaa lubbuu saamicha qabeenyatii fi dararaa garaagaraa uummata irratti raawwataa turan kana waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen miseensota isaa akka hin taane mirkaneessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen hidhattoonni gara 200 ta'an tibbana godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa ayyaanatti mootummatti harka kennachuun himame. Waraana bilisummaa Oromooti miti yookaan miseensa waraana kennatii miti jechuudhaan ifoomsee jira. Hidhattoonni kunneen waraana kenna miti waraana bilisummaa Oromoos bakka hin bu'an jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Hidhattoonni kunneen yeroo Diinaraasii fi Faqqadaa Abdiisaa hidhattoonni jedhaman waggoota dura guyyaa ajaja ol aanaa irraa kallattii fudhachuu didan eegalee kan keenya miti jedhee jira. Yeroo sanarraa jalqabee Diinaraasii kan jedhamu erga mootummatti harka kennatee leenjii haaromsaa fudhatee booda Bishooftutti ajjeefame. Faqqadaa Abdiisaa namni jedhamu immoo eegasii deebi'ee bosona galuun hidhatee socho'aa ture. Dargaggoota hedduus leenjisuun garee uumee socho'aa ture. Kana booda waraanni bilisummaa Oromoo kan WBO'n Marroo Dirribaan hoogganamu Faqqadaa kan bobbaase mootummaadha jechuun himataa ture. Gareen Faqqadaa kun waraana bilisummaa Oromootiinis walitti dhukaasaa turu obbo jireenyaan BBCtti himee jira. Akkasumas gocha gara jabummaa hedduu maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hawaasa bal'aa irratti raawwataa turan jechuudhaan kan hime yoo ta'u hawaasnis haaluma kanaan himatee jira.
Dhumarratti hidhattoonni kunneen mootummatti harka kennatanis waan milkaa'anii hin fakkaatu. Maddeen odeeffannoo garaagaraa akka ifoomsanitti hidhattoonni kun hedduun isaanii mana hidhatti guuramaa jiraachuu himamee jira. Oduun itti aanu Itoophiyaan buufata Asab Itoophiyaaf deebisuuf hojii baay'ee hojjetaa turtee jirti. Lolaanis ni fida jechuun qophii lolallee guddaa taasisaa turtee jirti. Sabiin deebisa jettee humna waraanaa guddaa fi meeshaa waraanaa guddaa gara daangaa Eertiraatiif fe'aa turte. Hedduun immoo Itoophiyaan Asab ni deeffatti jechuudhaan abdiidhaan eegaa turan. Amma abdiin sun waan miila fageeffatte fakkaata. Masriin buufata galaanaa Asabii fi akkasumas kan Jibuutii buufata galaanaa Dooralee ni misoomsa jechuudhaan waliigaltee Jibuutii fi Eertiraa waliin mallatteessitee jirti. Kun immoo shira hamaa Itoophiyaa irratti xaxuudhaan kan walqabate ta'uun ifoomee jira. Erga waliigaltee mallattaa'e kanaan booda Itoophiyaan buufata Asab haaluma salphaan akkasumas yookaan tolaan yookaan lolaan akkuma jette fiduun waan hin danda'amne waan fakkaatuu fi yoo kan itti deemamullee taate gufuu guddaa ta'uun kan mul'atudha. Waliigalteen biyyoota lamaan wajjin Misriin taasifte kun immoo Itoophiyaa buufata galaanaa irraa fageessuuf kan kaayyeeffate akka ta'e wanti mul'atu. Kun immoo warra buufanni galaanaa Asab nuu dhufa jedhee eegaa turee fi waan abdii kutachiisu fakkaata. Walumaa galatti lolli buufata galaanaatiin wal qabatee ka'u kanaan booda kan hin jirree fi buufata galaanaa argatuu yoo barbaadame immoo mariidhaan itti deemuun kan danda'amu ta'uu yeroo garaagaraatti qaamoleen garaagaraa dubbataa turanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli guutuu Oromiyaa keessatti kallattii hundaan kibba Oromiyaa, giddugala Oromiyaa, kibba baha Oromiyaa, lixaa fi akkasumas kaaba Oromiyaatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas har'as haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan halkan edaa muddee 26/2025 sa'aatii 6tti yookaan halkan keessa sa'aatii 6tti giddugala Oromiyaa aanaa sabbata hawaasitti fufteedhaan haleellaa raawwataa tureen miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa muddee 26 halkan sa'a 6tti jalqabeen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisu, hedduu isaanii addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu sirraa hiikkatuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisa jedhee jira. Haleellaa raawwate kanaan injifannoo adda ta'es galmeessa jedhee jira. Tarkaanfii halkan edaa aanaa sabbata hawaasitti seenuudhaan fudhate kanaan hidhamtoota siyaasaa hedduu yeroo dheeraaf dararaa garaagaraa mana hidhatti argaa turan guutumaan guututti mana hidhaatti yaasuun roorroo irratti deemaa turte jalaa bilisoomse jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo humna dabalataa aanaa Qarsaa Maallimaa irraa dirmannaadhaaf gara magaalaa Hawaashi imalaa turte irratti hadhee hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haleellaa raawwateen kanneen addunyaa kanarraa godaanse kaan immoo madeessuudhaan injifannoo irratti argatu odeeffannoon nu gahee jira. Warroota madaan keessaa namoonni 3 yookaan immoo humnoonni mootummaa 3 gara hospitaala Leemanitti ergamanii hospitaala Leemanii erga ganii booda sadanuu addunyaa kanarraa godaanuu odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun achuma giddugala Oromiyaatti guyyaa kaleessa muddee 25/2025 haleellaa humnoota mootummaa irratti aanaa Iluutti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon achirra nu ga'e ibsee jira. Haleellaa guyyaa kaleessa aanaa Iluutti raawwate kanaan humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Hedduu madeessuun hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu gahee jira. Guutuu odeeffannoo kanneen yeroo itti aanutti yookaan akkuma nu gaheen isin biraan geenna. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti tibbana fufteedhaan haleellaa raawwataa tureen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa yeroo garaagaraatti nu gahaa jiran ibsanii jiru. Guyyaa kaleessaa muddee 25/2025 lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Maaxaa bakka addaa Raajii Baddeessaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa maqaa oopereeshinii bobbaatee irratti raawwateen miidhaa irratti dhaqqabsiisee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuun meeshaalee waraanallee irraa hiikkatee jira. AKM 2 fi meeshaalee waraanaa biroos irraa hiikkatu odeeffannoo achirra nu ga'e ibsee jira. Walumaa galatti tibbana lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfiin ciccimaan fudhatamaa turee jira. Injifannoon gurguddaalleen galmaa'ee jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Boojii Dirmajii, aanaa Boojii Coqorsaa, aanaa Daallee Sadii, aanaa Beegii akkasumas Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee hunda caalaa immoo haala adda ta'een Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaana ganda Andoodee Dichotti injifannoon galmaa'e kan addaati. Poolisiin naannoo Oromiyaatii fi milishoonni naannoo Oromiyaa qindoominaan
Tarkaanfii humna finxaalessaa irratti fudhataniin injifannoo guddaa galmeessanii jiru. Humnoonni naannoo Oromiyaa kun tarkaanfii fudhataniin kaampii humna finxaalessaa waggoota 6 olii fi daheeffatuudhaan miidhaa garaagaraa uummata irratti raawwataa ture. Mooraa kana daheeffatuun uummata Oromoo karaa dabarsuu dhoggan konkolaataan karaa dabruu dadhabe uummata konkolaataan deemu konkolaataa keessa buusuun yeroo garaagaratti haala nama gaddisiisuun dararaanii fi ajjeechan irratti raawwatamaa ture. Haala viidiyoo itti aanu kana irratti argitaniin gatiin itti kennamee jira. Gabban. Esti korore wada. Korore tinnish wada. Korore tinnish wada la yuta antes. ክብደት አለ፣ ቀላጭ አለ፣ ቀላጭ አለ፣ ክብደት አለ፣ ብላ አለ። ያው ቀላጭ የት ነው አይደል? እህል ምናምን ግን የላቸውም። እህል ያለ ስጋ አለ፣ አርዶ ምን ነው ሀይል ያታው እንዴ? ስጋ አርዶ ይበሉት ነው። ያው ስጋ Haaluma viidiyoo irratti argitan kana moorichi hojiin ala ta'e humni daangaa ce'uudhaan achitti dhufee naannoo biraa irraa of ijaaruun badii garaagaraa raawwataa tures bittinnaa'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Erga injifannoon kun galmaa'ee booda ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa tokko tokko shira shiruudhaan humnoonni kun deebi'anii naannoo kana akka qabatan hojjetaa jiraachuu fi shira poolisootaa fi akkasumas milishoota Oromiyaa irratti shira jiraachuun dhagahamee jira. Kunis xiyyeeffannoon kennamuufii qaba. Poolisootaa fi milishoonni naannoo Oromiyaallee hojii gaarii hojjetan kanaaf galatoomaa jedhamtanii jirtu. Aantummaa uummata keessanii eessattis yoomis agarsiisuun isinirraa eegama waan ta'eef uummata keessan irratti miidhaa raawwatu irra dahoo ta'uufiin isinirraa eegama. Poolisoonni naannoo Oromiyaatii fi milishoonni naannoo Oromiyaa haaluma kanaan haleellaa qaamonni biroo daangaa ce'uudhaan namoota nagaa irratti raawwatan poolisootaa fi milishoota kana irraa baruudhaan uummata keessanii dahoo ta'uun isinirraa eegama jedhamtanii jirtu. Gama biraatiin humnoonni mootummaa guutuu Oromiyaa keessatti ooppereeshinii waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa balleessuu jedhu gaggeessaa jiran akkuma itti fufanitti jiru. Ooppereeshinii guutuu Oromiyaa keessaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhu kanaan tarkaanfiin isaan fudhataa jiran namoota nagaa irratti ta'uu fi saamicha qabeenya namoota nagaatii fi qabeenya namoota nagaa barbadeessuu irratti xiyyeeffatuudhaan bakkoota garaagaraatti miidhaa dhaqqabsiisaa jiran itti fufaa jiraachuun gabaafamee jira. Akka fakkeenyatti lixa shaggar aanaa Baakkoo Tibbee ganda Aduulaa jedhamutti halkan edda sa'aatii 6 irraa jalqabuun ooppereeshinii gaggeessame jedhameen dukkaana yookiin suuqii namoota hedduu irratti saamicha raawwatuun namoota 25 qabanii fuudhanii deemuun odeeffannoon achirra ba'e ibsee jira. Namoota 25 oli fuudhanii kan deemanii yoo ta'u namoonni kun manguddoo dubartootaa fi daa'imman jedhamee jira. Namoota kanas lixa shaggarii fuudhuun gara lixa Oromiyaa Horroo Guduruu aanaa Jimmaa Raareetti geessan jedhamee jira. Achittis dararaa garaagaraa irratti raawwataa jiraachuu fi akkasumas humna guddaa gara aanaa Baakkoo Tibbeetti bobba'een uummata irratti dararaan guddaan raawwatamaa jira. Nama ba'uu galuu dhooguudhaan humni achitti bobbaafame maqaa ooppereeshinii gaggeessina jedhuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira jechuudhaan jiraattonni odeeffannoo maddeen garaagaraatii kennan ibsanii jiru. Gama biraatiin humnoonni mootummaa achuma lixa shaggar aanaa Jibaatitti bosona Jibaatti gubaa jiraachuun odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Waraana bilisummaa Oromootti keessa gala jechuun bosona yeroo dheeraa fi qabeenya biyyaa ta'uudhaan kan umrii dheeraa qabu haaluma salphaan barbadeessaa jiraachuun kan nama gaddisiisuu fi akkasumas gama kaaniin mootummaan biqiltuu dhaabaa gama kaaniin biqiltuu barbadeessuun waan hin eeggamne jechuudhaan yaadni itti kennamee jira. Oduun itti aanu kun oduu dinqisiisaadha. Saawud Arabiyaan cabbiidhaan uffifamaa jirti. Saawud Arabiyaan cabbiidhaan uffifamuun immoo waan hin yaadamnee fi waan hin eeggamne ta'uudhaan baay'ee nama dinqisiisee jira. Biyyi ho'aa fi itti jiraachuun nama rakkisu har'a gara qabbanaatti deebitee qabbana bira dabruudhaan cabbiidhaan uffifamaa jirti. Lammiileen biyyattii waan yeroo dheeraaf osoo hin argin turan kana arguun isaanii ajaa'ibatti ta'ee jira. Taatee kana lammiileen biyyattii hedduun yoo dinqisiifatan hedduun immoo ija shakkiitiin laalaa jiru jedhamee jira. Hedduun sodaan kan guutaman ta'uunillee himamaa jira. Taateen cabbiin uffifamuu Suudii kun waggaa 30 dura kan ture yoo ta'u waggaa 30 booda deebi'ee dhufuun isaa kun kan jalqabaati jedhamee jira. Haala qilleensaa hamaa biyyattii mudateen gaarreen Saa'udii fi gammoojjiin Suudii cabbiin haguugamuun gara lafa dinqisiisaa cabbii ajaa'ibsiisatti jijjiiramee jira. Taatee kana naannoo gaarreen biyyattii keessatti ho'i gara digirii seentigireedii 4tti gadi bu'uun qorri ol ka'iinsa galaanaa irraa hanga meetira 2600tti akka kuufamu taasise jedhamee jira. Miidiyaaleen mootummaa taatee kana seenaa jechuudhaan kan ibsan yoo ta'u suuraawwanii fi viidiyoowwan miidiyaa hawaasaa irratti qoqqoodaman
gaarreen cabbii adiin uwwifaman agarsiisanii jiru. Jiraattonni naannoo cabbiin itti bu'e kana jiraatan qilleensa hin baramne kana ajaa'ibsiifatuun cabbii bu'eerra deemuudhaan gammachuu isaanii ibsataa kan jiranii fi cabbii irra deemuun suuraa irratti ka'uun hedduun mul'atanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Hanga deebinee yeroo itti aanutti wal agarrutti nagatti nu tura.